garuma rabbii si dandeessisitti biyya san keessa baqadhu siin jedhu obboleettiti. Ani kara kiyyaatti jechuudha baay'ee siif sodaadhee jira. Wallahi ani baay'ee siif sodaadhee jira. Zainab jala kana jira nan yoo rabbii sodaatte biyya baqattummaa san keessa baay'ee waa Asirratti hundaa wali yoo beekuu jettu. qabdan Zainab waan takka taateetiin haga qe'eetitti namni wal'isu hin jiru. Osoo dandeettii isaanii taatee qaata waa godhan. Seenaan Na dhagaye lubbuun Zainabaa gaafa dabarte maal godha uummanni maslanii warra reedii miidhuu danda'ani reedii yoo taate kan jiru biyya baqattootati. Achi deemuu danda'a. Eshi namni biyyatti yoo wal dhabe malee lubbuun Zainabaatu yoo baate deemuu dandeetti uummata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. yes. Sani ilaalina nuti lubbuu warqii isii tana bittuu akka binnu yaala malee namni isii yoo waa taate namni wadhiisu san iyaalina gaafa isiin lubbu addunyaa kanarraa baqatteetiin hin jette nuti maal goonas gubbarraa dhiyyineen bu'aa takkaayu nuuf hin qabu. Hayyee akka Oromoo takkatti jechuudha intalateen sattu miidhamee tokkummaa wannoo isii kafalaaf jechuudha bakka gargaaranii TikTokii isii irratti guban kanallee nama kanallee guba irratti isinillee. Miskiina. Yanti wanti isin beekuu qabdan mucattii tana jechuudha. Mee nama kaayiroo san keessaa namnummaan tokkichi mucattii tana bira dhaabatu jira. Tokkokkii yoo seentullee adduma seenti mana ofillee adduma galti. Mee waa taazzabu guddadha. Mucattiin tun adda baate adda galaa jirti. Miidhaa guddaan irra ga'uuf deema. Kana bicha beekaa Namni tokkichi akka namaa sargii maalii bakka deemtee footoo isis poost gootuun argine nuti. Maaliif namni kaayiroo keessaa guutuun isaa isirratti duulaatiin hin jira sababa reeditii fi sababa mubaarakiiti tokkoffaa wanti mucattii kanarratti duulamaatiin hin jiru. Maaliif sababni sinduunaan obboleetti mubaarakii taateef mucattii kanarratti duulaa jira. Maaliif mubaarakiin mootummaa biyya sanii godhaniiti wanti mucattii kanarratti warri kaayiroo keessa jiru guutuun mucattii kanarratti wanti duulaa jiruuf. Nuti bari namoonni dura waan gurguddaa qabu mucattii tana tikkeetti Dubaayii yoo muree fi karma Dubaayii kanaayyuu geessa. Barbadeessu bismillah inshallah wallahi baay'ee gubadheen jiraan. Ani mimmaantu na qaba yeroo mucaa kana argu mimmaantu na qaba yeroo hunda wallahi laazim. Okay, thank you. Aggarooti yaa galata irraa hafis hin jenna dhugaadha. Namni dheehee intala dubartii ta'e nama rakkachuu jiru odoo dhaallee garuu fakkeessinee jiraachuu mannaa dhugaa dubbannee rabbitti hafuun wayyaa galatoo milfadhu. Okay. Muwaaz Itoophiyaa haa jedhu. Wabarakatuh. Qabna inshallah TikTok jalaa gubate malee isiin hin gubanne. TikTok nama kamiyyuu gubataa garuu kan isii kana gubuun baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee namatti dhagahama. Bira dhaabannaa garaa kamiin akkam isinitti guruppii kanatti makamneetiin ani gara kiyyaa garuu beeku wallahi baay'ee tokko qalbiin na cabe jechuuf viidiyoo isii jala deemeen daawwadha. Garuu bira dhaabachuu qaba bakkee isinitti hirmaattanitti hirmaachuu qaba. Baay'ee qalbiin na cabe wanti isin irra jirtan waan gaariidha jabaadha mucattii tana hamilee isii jajjabeessaa bira dhaabadha jechuu barbaadetti inshallah. Okay, galatoomi ulfaadhu ergaan keetis ergaa bareedaadha. Galata irraa hafis hin jenna. Sanyii jawweedhaa dubbatti na fakkaata. Namni biraa kan wanti dubbannullee baay'ee hin jiru. Garuu akka nama yaada kiyya jechuudha akka nama tokkootitti. Mucattiin tun baay'ee miidhamtee jirti. Waa hedduu miidhamuu jirti. Aanaalii tokko achi keessaa hin qabdu. Rakkoon kana caaluyyuu irra ga'uuf deeme isin tokkotti bichaa jettanii mucattii tana akka isiin achi keessaa baatu yookiin immoo gargaarsa kana waan gaafa tokkotti gaafa isiin taphattu sanis ta'uu hennu san agasii asittuuyyuu as gabaabsanii ramadaan kanaayyuu waan gargaaramuun isiin maluu gargaaruu qabnaa bira dhaabatu qabnaa jechuu barbaadati. Asumaan lakkoofsa kiyyallee isinii erga lakkoofsa kiyya qabadhaati keessana galchaa jechuu barbaadati. Baay'ee haasa'uun fedhu hin dandeenye. Hayyee ammuma si erga si barreessa. Anillee ni bu'aa amsa takka wanti ani qabu. Laalamni bu'aa nuti nuni bu'aa anillee ni cufaa telegiraam ani erga bilbila keessan. Kan gara mirga jechuudha jechuudha. Eegana asii wanni gooneen nama guruppii ijaarraa jechuudha. Telegiraama kamitti ergarree telegiraama. Biik dhageeffadha waan kana haasoo nama 90 dala jira. Mannoon isii sun nu deebi'uuf akka yaalii waan kana dalaguu qabna laala walumaa galatti naafisnee laalu namuu nama isin beeku galchaa gara garuu deebisaniif jira waan akkasiisanillee akka nuuf yaaltaniif tokkofa. Lammaffaa hoo jechuudha mucattiin tuni
biyya baqattummaa kaayiroo kana keessa maaf hin baane ija jara kanaaf hunduraaf maaf hin deemnedhaan wanti tokko kan yaadannatti ta'e namni har'a tokko irratti gube obsitu jechuun wal qabatanii Oromoon guruppii qabatti isin guruppii qabatti gargaaran guruppii qabatte nan gargaarina kara geemii jechuun kiyya gara geemii qabatte geemiin kara geemiitiin na gargaara jette Oromoo yeroo geemii isii guyyaan isii geemii si gargaara jedhanii isin guyyaa irratti qabatte eeganii guban jechuudha. Kuni dhugaa rabbii nuti amma jechuudha geemin isii wanti isii tokko isii guban jenneen nuti qarqaarsa kalees isii gargaaruuf deemnuusaas hin dhiisnu nuti ittuma fufna garuu waan nyan bakka isiin geettu bichaan ilaala lammaffaa immoo obboleettii xiyyaa Zeenabaadha yoo jala kanallee jiraatte ani wanti sii dhaamu namni geemii tokko keessarra gube lubbuu keellee balleessuuf hin dadhabu gaafa ilmoo ta'e tana fuudhanii yookiin huguruu si jalaa fidan jararraa isarraa hafuu hin dandeettu kanaafuu rakkoon guddaan sirra gahuuf deemaa jira biyya san keessa yookiin kara Dubaay yookiin immoo karuma rabbii si dandeessisetti biyya san keessa baqadhu siin jedhu obboleettiiti ani kara kiyyaatti jechuudha baay'ee siif sodaadhee jira wallahi ani baay'ee siif sodaadhee jira Zeenaba jala kana jira nan yoo rabbii sodaadhe biyya baqattummaa san keessa baay'ee waa hundaa jechuudha Zeenaba waan takka taateetiin haga qe'eetitti namni wal'isu hin jiru. Osoo dandeetti isaanii taatee qaata waa seenaan na dhagaye lubbuun Zeenabaa gaafa dabarte maal godha uummanni maslanii warra reedii miidhuu danda'anii reedii yoo taate kan jiru biyya baqattootati achi deemuu danda'a eshi namni biyyatti yoo wal dhabe malee lubbuun Zeenabaatu yoo baate deemuu dandeetti uummata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sani ilaalina nuti lubbuu warqii isii tana bittuu akka binnu yaala malee namni isii yoo waa taate namni wadhiisu san yaalina gaafa isiin lubbu addunyaa kanarraa baqatteetiin hin jette nuti maal goonas gubbarraa dhiyyineen bu'aa takkaa nuuf hin qabu. Akka Oromoo takkatti jechuudha intala teessatti miidhamee tokkummaa wannoo isii kafalaaf jechuudha bakka gargaaranii TikTokii isii irratti guban kanallee nama kanallee guba irratti isinillee. Miskiina. Yanti wanti isin beekuu qabdan mucattii tana jechuudha. Mee nama kaayiroo san keessa namnummaan tokkichi mucattii tana bira dhaabatu jira. Tokkokkii yoo seentullee adduma seenti mana ofillee adduma galti. Mee waa taazzabu guddadha. Mucattiin tun adda baate adda galaa jirti. Miidhaa guddaan irra ga'uuf deema. Kana bicha beekaa namni tokkichi akka namaa sargii maalii bakka deemtee post gootuun argine nuti. Maaliif namni kaayiroo keessaa guutuun isaa isirratti duulaatiin hin jira sababa reediitii fi sababa mubaarakiitii tokkoffaa wanti mucattii kanarratti duulamaatiin hin jiru. Maaliif sababni isin duunaan obboleetti mubaarakii taateef mucattii kanarratti duulaa jira. Maaliif mubaarakiin mootummaa biyya sanii godhaniiti wanti mucattii kanarratti warri kaayiroo keessa jiru guutuun mucattii kanarratti wanti duulaa jiruuf. Nuti bari namoonni nurra waan gurguddaa qabu mucattii tana tikkeetti Dubaay yoo muree fi karuma Dubaay kanaayyuu geesse hoo. Suni ada mata keetii wanni hundinuu gara akkasitti mariin namatti tola. Amma dubbii baay'ee sun furmaatan fiddu jiran waan kaan ganamatti dachaanaa dhageeffadha. Amma gabbuuneeti garee wal jaarree jabaannee wal mari'annee gareen an qabus tanatti qabdus waliif finnee namoota waliif jaarree akka waan kana bakka takkatti gartee jirru kun ganamas manatti barannee waan kana dhufanii gartee waan kana nuu balleessinee jirra Oromoo dhaabbadha waan kana goone jedhanii waan kana bakka yoo deebisanii dhiisnaa jechuudha takka ajaa qabadha. Lammaffaa wanni sun dubbatamu baannaan galgala wayita kanaa walitti deebineetuma bakka takka telegiraama keessa dhaynee mana isaanii jala dhaynee riippoortii goon warra hin beekne immoo isin barsiifnaa jechuudha. Akkasiyyuu walii galla amma. Kalaas rakkoo takkaa walii galla amma gareen ijaara amma lakkoofsa adii ol godhaati lakkoofsa keessa barreessaa eega walii galle warri gartee keessan deebisuun baanne adii goofa gad deebiftan miseejii jee jira achi keessa gattu qaati bilbila erga keessan. Anaaf yerootti ergaa isinis garee achirraa fiddu. Seenaan garee galchuu ni beektaami? Rakkoon qabu. Seenaa. Ililli afuriin hum kenna ililli afur qaaliitii yaa ulfaadhu. يا رب فرنو فيدي يا رب فرنو فيدي يا واقع فرنو فيدي ulfaadhu mangistiiti yaa dol. Daakin. يا واقع فرنو فيدي يا رب أهرب هرب أرحب tapi kora Arab di cakiyat share karo me Arab di cakiya wini sabar wannan level sa shanta majra ba iftar be kamal Arab kam
akka Saudi Arabiyaatitti beekama. Kuma lama naa guutaa diin kaaqixaatti yoo na fudhachiisuu barbaadde. Naan fudhattu bilaasha maal godhanii 2,000 guutan. Kuma lama guutaa diin fudhaa. 2,000 yoo si guutan. Baatee fudhatta? 2,000 Maal qaba miskiina daadha maal qaba eessaa si guutan tanaayyuu yoo na darbatte tarte shamarran biyya arabaati diyaaspooraan tokko ishee jalan jiru. Dhugamu sabboontu 2,000 guutaa bakka hin dhiisu immoo yoo inni naa fudhachuu dide dhiisu akka inni naa dhiise sanitti Guuta fe'ee. Allahu akbar wiinin kenna tartee jirti wiinin kenna la ilaha illal. ne rakko sabboontu naan gargaartani namni as jirtan kun wallahi ummata akkam Wiinin kenna tartee jirti tartee jirti tartee jirti. duuti ya ulfaadho wallahi kophaa taate na jala wiinin maanti yatabadde sa'aatii daqiiqan numate Allahu akbar. way bareedduuti ya Kuma lama galatoon sii goonne kaasila qixaatee fudhanne achi yaane. wiini sirraa balleessini haqatiya sirraa deeffadhe bakka nagaayyu sabboontu Wiini balleessite malee yaanii jechuun wiini balleessite malee wannoon jenne. Wiini yoo barreessite aadidha. Wiini sadii barreessite. anuu ka sagalsii kennan jira maal noo ittaati Sagal maan rakkoo qabaree sagal gurguddaa balleessi kaa kanaa kanatti yoo onne qabaatte amma sagalli osoo hin ga'e balleessuu hin dandeessu. Amma beekaa dhiise malee wallaahi giiftarri kiyyaa jira bara osoo beekaa dhiise bara. beekan isin asii kennan dabachiisaniif taa'aa jira bir No beekamaan dhiisan bakka. Hamilee kee gudaafi mooraalii kee. miti moraali maali maal seete maa moraali jeema waan ta'eef Akkasitti normaali dhagaamneef wayitee amma namni puush godhu kana wayitee amma namni gamanaa puush godhu kana gamaa namni puush si godhu osoo jiraate akkasitti bakka namatti tola tamni illee galee amma mooraalii keetiif. akkasi 2,000 wayi namoota sanuu si jalaa sodaadeen beeku asii kennan rakkoon qabu fidi jedhi Taa'e leenca gadhiifama. Qeerroo fa'aas jira qeerroo hin beekami. qabu Qeerroo jette boontu jimma. si deebisee ber sabboontu Taappi godha warra jaleetti. deebiseera Taap godha warra jaleetti. Hanga qabaati taappi godha. Amma taappi godha ammoo amma itti karoorsinee moora duratti ittiin karoorsinee beekan deefnee taappi godha. Kalaas. haabii godhaa jabaadhati Natti himi kaa. Maal sitti himaa boo? Natti himi kaa. irratti immoo keessaa qabda Dabilii kanarratti amma moona. Dabilii kanarratti puush yoo gootan hin moona. Afarsatti sheer godhe. Afarsatti osoo sheer godhe afarsaan osoo dhufe laa afarsaa hin barbaadu garuu ani jechuudha. Duri dabilii irratti kennitaa fannaa ta'uu hiikee koo. Abaaboo kenna abaaboo sadi kenna abaaboo sadi kenna billaaleek. Abaaboo sadi. Guys abaaboo sadi. Abaaboo takka kenna. Ay abaaboo madamne nama ispichaaleen jiru bala wallahi. namni tokko Nama ispichaaleen jiru. Silaa amma 500 turuyyuu kuma jechuun. namni dhufee fi argatanii taayetiin eegi sheeritti godhatteesi Yee? sheeritti Laa wallahi. godhatte Qaasa Dabilii- mambilaa duraa asuma ta'a. isaan bira dabiliin hin banamne waan ta'eef dabilii kanarratti Laa dabiliin osoo banamee jiraate. Dabilii warra rakkinni qabnu ijoollee biyya arabaa kana rakkataadha warra jala jedhu kun guutuun. dabilii Wiikaandaa koo galatoomi mangistii kiyya. Dabilii maa yoo sii bana nama fuushi godhu hin jiru bara. Nooma dabilii malee akkattu si moona. Qeerroo fuushi godhi. Qeerroo. Fuushi godhi afarsatti fe'ar godhi hin jenni ajala teettee. Gadhiisi. afarsaan osoo dhufe iyyuu narratti siin kennuus jedhe Afarsaa maa kuni waa tapha qixaatii taphataa jirra osoo tapha qixaatii taphataa jira nama qaatsi gangalchaa bara. na gangalchite moo si gangalchare Allah akbar dhufan geeffar isi.
Dabil irratti maanaan kenni wallaahi qaaliitii silaa kuma galle qaaliitii Kami ni ulfaadha. giftara keetu dhufe? Giiftarri kiyya osoo dhufee taa'anii akkanatti Taappii godha anuuyyuu jirtan taappii godha taappii kan olofame waan rabbii kanaan beekaniiti waan rabbii kanaan beekaniiti taappii godha eeggatanii kennanii. taappii godha. Beekaa giiftara cimaa achi jira. Wallahi wiike morkinaani namni 15 osoo dhufe hin danda'u wallahi morkatina jedhin nama. Wallahi hin jedhin namni ani Wallahi wallahi abshir danda'an. qaaliitii abareedu. Namni kiyya osoo dhufe sa'aatii kana rafaaran malee osoo dhufanii wallahi hin danda'anii dhiisi. Bar nama liibilee guyyaa takkatti liibilee 25 galee bar wiikaan daan. Nama liibilee isaa 40 akkaawunti ofiin gube malee bar. Hin beektu ati. Maaliif? Baasii. Maaliif baasa? Ateet. Baasi jedha isaan haa baasanii. Taappii Hin godha sodaatanii? La. Ijoollee onnootti dhiyeessi. Ijoollee taaptaabii gootu. Taaptaabii illee godhaan jirtu. Warri mana kiyya jiru kun taaptaabiin isin rakkisaan jiru. Warra mana keetii sanii akka waan nama dachee kaafeetti ka taappii godhu. Habiibii ko. Yaa habiibii yaa naar yaa naar. Yaa naar Allahu akbar Allahu akbar. Ene si jala darbe bannaata wallahi si jala darbe la ilaha illallah. Tokko lafa bu'e wallahi. Leenca kennee jiru. Ishee lafa bu'e qasaman billahi lafa bu'e. Maal kenne? 500 barbaademi? Lafa bu'e. Kuma lama gallee jirra barsila. 2,000 galle us jedhi 500 waree. Qasaman billahi kuma lama. Lafa bu'e tokko lafa bu'e daqiiqatu jalaa dhumate. Harte kaa bakka. Wiikee ko yaa wiikaan daako habiibi rabbummaan duniyaa dhuma qabu si haa kennu rabbiin os haa qabu wallahi rabbiin mataa kee rabbiin os haa fuudhu mataa nu qabda yaa habiibi wallahi silaa yoona gidaara kana duuba nun teessiftu qaataa nu baaftee gadhee teessiftee akkanatti harka ol qabsiiftu samitti. Amma sodaate takkitti na baaboo kennuu dadhabdee miree warra jala jiru. Guyyaa firri kiyya hin jirre dhufte natti. Bar firri kee warri biyya arabaa guutuu nurra duulee nu dadhabee nama tokkicha bar wallahi nama tokko na taasisaa jira bar. Si bar shamarri biyya arabaa baaboo qabdu tokkitti keessatti nan bifanne. Ispichaaleen jirre to saraa kannee bara 2,000 adii naa kenne 4,000 bar silaan. 4,000 akka taaphaa keessaa qabaatanii ilaalika eessa jirra seeti. Garuu ijoollee biyya arabaati waan ta'eef irra laalu. Taabii bichaa naa godhani. Ijoolleen biyya arabaa bar onnee fi abaaboo qaban guutuu hojjetti fixatanii bar. Duratti dhufanii